Dooktara Dorombos Cuukkoo, Amaanu'eel Ijjiguu, Usmaan Hasan Lammeessaa Taakkalaa, Charnat Tafarii, Saajin Wadaajoo Malkaamuu, Fayyeeraa Mokonnoonii fi Fiqiruu Dassee akka ta'an abukaattoon isaanii obbo Tuulii Baayisaarraa mirkaneeffannee jirra. Hanga oduun kun qophaa'etti namoonni kunneen hiikamuuf dhiisuun isaanii wanti beekamee hin jiru. Itoophiyaa bakkoota garaagaraatti kaleessa galgalarraa qabee hanga har'a waaree duraatti tajaajilli feesbuukii adda citee ture. Kaleessa galgalarraa kaasee bakkoota garaagaraatti tajaajilli feesbuukii fi waatsaappii hanga har'a waaree duraatti hojjechuu didee ture. Dhaabbanni intarneetiin cufamuusaa hordofuu neetbilooks jedhamu Itoophiyaa keessatti neetwoorkii feesbuukii kan intarneetii idileetiin hojjetu dhuguma cufameera jedhe. Dhaabbanni kun neetwoorkiin waatsaappii fi instaagiraamii biyya kana keessatti addaan cituunsaa beeksiseera. BBC'n Bloomberg fi Yaahoon waan kana dhugaa ta'uusaa gabaasaniiru. Neetbilooks tarkaanfiin kun kan fudhatame waan Tigraay keessatti ta'ee fi wayita dhiibbaan hawaasa addunyaa irraa cimee jiruu fi filannoon biyyaalessaa dheeratettidha jedhe. Hundi isaaniiyyuu garuu VPN'tiin hojjetaa turaniiru. Har'a waaree boodarraa tajaajilli feesbuukii fi waatsaappii akka duraatti deebi'eera. Itiyoo telekoom neetwoorkiin miidiyaa hawaasaa kunneen sababa ani hin beekneen hanga ganama sa'aatii 4 walakkaatti adda cituunsaa dhugaadha jedhaniiru. Lakkoofsi gumuzootaa gara Sudaanitti baqatanii dabalaa jiraachuun isaa dhaga'ame. Sudaan bahaa godina Gadaraaf keessaa qondaaltonni naannoo Baasindaa amma gumustoonni gamasitti baqachaa jiraachuu beeksisaniiru. Gidduu kana qofaa gumusootni 82 tahan lubbuu isaanii baafachuuf gara naannoo sanaatti baqataniiru. Kana keessaa 54 daa'ima yoo ta'u 8 ammoo dubartoota jedhan. Gumuzootni qe'ee isaaniirraa akka haaraatti baqachuuf kan dirqaman dhiheenya kana daangaa Sudaan irratti kan argamu naannoo Taamaatti jedhamutti milishoota Amaaraatiin namootni hedduun waan ajjeefamaniif ta'uu himatu jedha. Qondaaltonni Sudaan kun baatii gurraandhala darbe keessa qofaa gumusootni 3052 tahan sababa lola naannicha keessa tureen qeerraa baqatanii kibba bahaa Sudaan keessa baqatanii akka jiran hooggantoonni kutaa biyyaa Buluunaahil beeksisanii jiru. Oduu wal fakkaatuun baqattoonni Itoophiyaa Sudaan mooraa Altaanii Deebaa jedhamu keessa jiran sanbata eengeddaa hiriira mormii bahaniiru. Jimaata dabree rooba guddaa hobomboleetti wal makee roobeen mana jireenyaa baqattoota 1500 fi mana fincaanii 1256 jalaa diigeera. Sababa kanaan haalli fayyaa isaanii fi hanqinni nyaataa waan isaan yaaddesseef hiriira bahaniiru. Oduun kun kan argame Sudaan Tiribuunirraati. Tigraay keessatti yakki namoota irratti raawwatameera isa jedhu kan qoratu gareen miseensota 12 of keessaa qabu yeroo dhihootti naannicha deemuuf akka jiru beeksise. Mootummoota gamtoomanii fi Komishinii Mirga Namaa Itoophiyaa irraa namootni 6 walitti bahanii Tigraay keessatti yakka dhala namaa irratti raawwatame irratti himata jedhu qorachuuf jiru. Komishineerri Komishinii Mirga Namaa kan Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa dilbata kaleessaa riippoorteritti akka himanitti gareen kun dhihootti Tigraay fi Sudaan deemee qorachuuf jira. Baatii bitootessaa keessa qaamonni lamaan akka walabaatti yakka raawwatameera jedhamu waloon akka qorataniif waliif galamee ture. Ergasiitii hojiin lafjala hojjetamu kan akka bakka qorannoon taasifamu adda baafachuufaa xumuramuusaa Dr. Daani'el Baqqalaan beeksisaniiru. Koreen nama 12 qabuun alatti namoonni 30 kan dhimma nageenyaa seeraa korniyaa fi afaan hiikoof keessaa qabus wajjin deemuuf jiru. Qorannichi kan taasifamu Tigraay keessaa qofaatti osoo hin taane namoota baqatanii Sudaan jiranillee deemanii dubbisuuf jiru. Ameerikaa mootummoota gamtoomanii dhaabbilee gargaarsaa fi sabaa himaalee idila addunyaa Tigraay keessatti dubartoonni fi shamarran humnaan gudeedamaniiru, jumlaan namoonni nagaa ajjeefamaniiru, qabeenyi saamameera jechuun harka caalaa loltoota Eertiraa, milishaa fi humna addaa naannoo Amaaraa himachuun qorannoo walabaa haa taasifamu jechuun gaafachaa turaniiru. Lolli Sadaasa 4/2020 eegaleessuun lubbuu hedduu galaafate namoota 60,000 Sudaanitti baqachiiseera. Miliyoona heddummoo rakkoof saaxileera. Lolli adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi mootummaa jidduu ammas kan itti fufee jiru akka dhaabbatuuf Ameerikaan deddeebitee dhiibaa jirti. Ittaanaan dhimma nageenyaa godina Wallagga Lixaa duraanii obbo Waggaarii Qajeelaa waboodhaan ajjeefaman jechuun bulchaan godinichaa beeksisan. Bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Iliyaas Uummataa ajjechaan sun kan raawwate sanbata darbe ganama osoo aanaa Qondaalaarraati gara aanaa Mandii deemaa jiranitti dhukaasni itti banamee akka ajjeefaman BBC'tti himaniiru. Obbo Waggaariin poolisii humna addaa Oromiyaa tokko milishaa 2 fi konkolaachisaa isaanii wajjin ajjeefamuu bulchaan godinichaa himan. Bakki isaan itti
ajjeefaman jedhame naannoo Beenishaangul Gumuzitti dhihaatas jedhaniiru. Akka BBC'n obbo Eliyaas Uummatarraa dhagee jedhetti qaamni isaan ajjeese waraana bilisummaa Oromooti. Kanarratti gama wabootiin kan dubbatame hanga oduun kun qophaa'etti hin dhagahamne. Mootummaan ajjechaa namoota naannoo sanaatti raawwatamuuf shanee jechuun himataa bahe. Waraanni bilisummaa Oromoo nuti nama nagaa hin ajjeesnu maqaan keenyas shanee osoo hin taane waboodha jedhan. Dambidolloo keessatti dhiheenya kana dargaggoo Amaanuel Wandimuu magaalaa keessatti fuuldura uummataatti ifatti ajjeefamuun hawaasa bal'aa biratti mufaatii guddaa uumuunsaa ni yaadatama. Faransaayinn dinagdee Afrikaa sababa koronaatiin miidhamee karaa dandamachiisuu hin danda'u irratti biyyoota ardichaa muraasa gara Paarisitti waamte. Caamsaa 18 2021 bor mataan biyyoota Afrikaa gariin Faransaay Paarisitti pirezidaantii Emmanuel Macron wajjin marii eegalu. Pirezidaantii Faransaay Macron biyyoota Afrikaa hunda osoo hin taane garii isaanii waamanii dhimma dinagdee Afrikaa koronaatiin miidhame irratti mari'achuuf jiru. Marii sanarratti biyyoonni badhaadhan kan garee torbaa fi garee 20 jedhaman akkasumas baankiin addunyaa fi jaarmiyaan maallaqa addunyaas irratti qooda fudhatu jedhameetu eegama. Walgahiin kun hariiroo Faransaayinn ardichaa wajjin eegalte cimsuuf kan yaadamedha jedha W'n. Itoophiyaarraa immoo pirezidaantii Saahilawarq Zawudee fi ministeera maallaqaa Ahimad Shideetu deema. Oduu xumuraatiin pirezidaantiin Rippaabilika Koongoo ilma isaanii ministeera taasisuun muudan. Bara 1979 kaasee ganna 5 qofa malee hanga ammaatti Koongoo liizii kan hoogganan pirezidaantii Deenis Saasoo Nugeessoo ministeerota haaraa 4 yayyabaniiru. Ministeerota 4 haaraa muudan keessaa tokko ilma isaanii Deenis Kiristeel Saasoo Nugeessoo jedhamudha. Deenis Kiristeel kan haaraa hundeeffame ministeera walta'iinsaa idila addunyaa jedhamutti mataa ta'uun ramadamaniiru jechuun kan gabaase BBCdha. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu Oromiyaa News Network kan yeroo kanaaf qabannee turre kanan gammaa ture waan nu daawwattaniif galanni keessan guddaadha. Qophiileen itti fufuusa waliin turte. Yakka raawwatameera jedhamu waloon akka qorataniif waliif galamee ture. Ergasiitii hojii laf jala hojjetamu kan akka bakka qorannoon taasifamu adda baafachuufaa xumuramuusaa Dr. Daani'el Baqqalaan beeksisaniiru. Koreen nama 12 qabuun alatti namoonni 30 kan dhimma nageenyaa seeraa korniyaa fi afaan hiikoof keessaa qabus wajjin deemuuf jiru. Qorannichi kan taasifamu Tigraay keessaa qofaatti osoo hin taane namoota baqatanii Sudaan jiran illee deemanii dubbisuuf jiru. Ameerikaa mootummoota gamtoomanii dhaabbilee gargaarsaa fi sabaa himaalee idila addunyaa Tigraay keessatti dubartoonni fi shamarran humnaan gudeedamaniiru, jumlaan namoonni nagaa ajjeefamaniiru, qabeenyi saamameera jechuun harka caalaa loltoota Eertiraa, milishaa fi humna addaa naannoo Amaaraa himachuun qorannoo walabaa haa taasifamu jechuun gaafachaa turaniiru. Lolli Sadaasa 4 eegaleessuun lubbuu hedduu galaafate namoota 60,000 Sudaanitti baqachiiseera. Miliyoona hedduu immoo rakkoof saaxileera. Lolli adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi mootummaa jidduu ammas kan itti fufee jiru akka dhaabbatuuf Ameerikaan deddeebitee dhiibaa jirti. Ittaanaan dhimma nageenyaa godina Wallagga Lixaa duraanii obbo Waggaarii Qajeelaa waboodhaan ajjeefaman jechuun bulchaan godinichaa beeksisan. Bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Iliyaas Uummataa ajjechaan sun kan raawwate sanbata darbe ganama osoo aanaa Qondaalaarraati gara aanaa Mandii deemaa jiranitti dhukaasni itti banamee akka ajjeefaman BBC'tti himaniiru. Obbo Waggaariin poolisii humna addaa Oromiyaa tokko milishaa 2 fi konkolaachisaa isaanii wajjin ajjeefamuu bulchaan godinichaa himan. Bakki isaan itti ajjeefaman jedhame naannoo Beenishaangul Gumuzitti dhihaatas jedhaniiru. Akka BBC'n obbo Eliyaas Uummatarraa dhagee jedhetti qaamni isaan ajjeese waraana bilisummaa Oromooti. Kanarratti gama wabootiin kan dubbatame hanga oduun kun qophaa'etti hin dhagahamne. Mootummaan ajjechaa namoota naannoo sanaatti raawwatamuuf shanee jechuun himataa bahe. Waraanni bilisummaa Oromoo nuti nama nagaa hin ajjeesnu maqaan keenyas shanee osoo hin taane waboodha jedhan. Dambidolloo keessatti dhiheenya kana dargaggoo Amaanuel Wandimuu magaalaa keessatti fuuldura uummataatti ifatti ajjeefamuun hawaasa bal'aa biratti mufaatii guddaa uumuunsaa ni yaadatama.
Faransaayinn dinagdee Afrikaa sababa koronaatiin miidhamee karaa dandamachiisuu danda'u irratti biyyoota ardichaa muraasa gara Paarisitti waamte. Caamsaa 18 2021 bor mataan biyyoota Afrikaa gariin Faransaay Paarisitti pirezidaantii Emmanuel Macron wajjin marii eegalu. Pirezidaantii Faransaay Macron biyyoota Afrikaa hunda osoo hin taane garii isaanii waamanii dhimma dinagdee Afrikaa koronaatiin miidhame irratti mari'achuuf jiru. Marii sana irratti biyyoonni badhaadhan kan garee torbaa fi garee 20 jedhaman akkasumas baankiin addunyaa fi jaarmiyaan maallaqa addunyaas irratti qooda fudhatu jedhameetu eegama. Walgahiin kun hariiroo Faransaayinn ardichaa wajjin eegalte cimsuuf kan yaadamedha jedha W'n. Itoophiyaa irraa immoo pirezidaantii Saahilawarq Zawudee fi ministeera maallaqaa Ahimad Shideetu deema. Oduu xumuraatiin pirezidaantiin Rippaabilika Koongoo ilma isaanii ministeera taasisuun muudan. Bara 1979 kaasee ganna 5 qofa malee hanga ammaatti Koongoo liizii kan hoogganan pirezidaantii Denis Sassou Nguesso ministeerota haaraa 4 yayyabaniiru. Ministeerota 4 haaraa muudan keessaa tokko ilma isaanii Denis Christel Sassou Nguesso jedhamudha. Denis Christel kan haaraa hundeeffame ministeera walta'iinsaa idila addunyaa jedhamutti mataa ta'uun ramadamaniiru jechuun kan gabaase BBC da. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu Oromiyaa News Network kan yeroo kanaaf qabannee turre kan hangammaa ture waan nu daawwattaniif galanni keessan guddaadha. Qophiileen itti fufuusa waliin turre.